Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota kiyya baga nagaan neetan isiniin jecha arraan tanallee kuno dhufee ni jira. Maaliin dhuftee jechuun keessa waan hin oolamne waan hin dhufeen gaa arra waa'ee gololchaati gaa. Gololcha akkuma gartee arra halee fi kan hunda waan gololchaatiin jechuudha isiniif gaddiisaa jira. Kanarra gololcha'uut garuu ammudiree waan arganne kanarra anaa fi biiftuuleen kuno biiftuu birallee dhaqee biiftuun wajjin haasofnee jira. Waan jiru hunda fixannee jira. Kanarraa gaa gololcha akkuma beekamutti isa gaafa arganne hajaan teenya taatee jechuudha. Akka nama gartee yookaan aruusa tokko jechuudha beellamaan eeggataa jirutti isaanis gaafaan argadde isa beellamaaniin eeggataa jira. Isa kana maaliif eeggattachuun keessan garuu akkuma itti fufatti jira. Warreen arrabsitanis, warreen komantii adda addaa barreessitanis, warreen gartee killeen kun gololchaa kun maal dura balleesse aanee kanarraa heekuu jecha sababa kanaaf killeen gololcha irratti xiyyeeffatee jechuun keessan akkuma itti fufatti jira. Kanarraa garuu waan if duuba hin deebine waan feetan isin jettanis arras borus irraa kan if duuba deebuu miti jechuudhaan tiyya. Gololcha garuu gaafaan isa arge silaaniifiin naaf taatee akkatti isa gartee dhiiga dhuga. Dhageessanii leenci tokko hoggaanii fi gartee yookaan borofsa tokko borofa yookaan kuruphee tokko yookaan bineensuma adda addaa yoo arge qabee kam godha akkasi qabeeti dhiiga xuuxee akkasi goggogaa darba. An silaa gololcha argadde ha goggogaa san darbu jechuudha. Dhageessanii goggogaa saniin akkanatti ilaala akka ol fuudheetiin akkanatti dhiiga isaa akka keessaa lulee dhiiga isaa keessaa xuuxee akkana goggogaa isaa achi darbuu barbaada jechuudha. Dhageessanii goggogaa isaa jechuudha. Kanarraa akkuma beekamu kalee inni viidiyoo gadhiisee ture takkarratti baariitu baar sifiyaaniitu akka gartee piraankitti irratti dalagee jechuudha. Gololcha mana isaatti waamee ati namni gartee hiitee mana keessatti adabdee akkasitti cafaka jirtu sun obboleessa kiyyaa maaliif akkas goote jee shugguxiidhaan jechuudha. Dura isinni mukaan baaquraadhaan mana keessatti jechuudha rakkisee ichi booda musotta isaanitti dhufanii wayi silaan bakka san jiraadde hoggosan. Silaan bakka san jiraadde akkana isa laar rasaasa takka malee isa dubbii takka irraan baasu qaba. Isa dubbii takka irraan baasu akkanatti illaa silaa keessa buuseetiin achi booda garaan na qabbanaa jechuudha. Garaan na qabbanaa'ee hoggasan. Baarsiifaan bakka inni jiru ni beekana fakkaate hadaraa sheer laayikii godhaati baarsiifaan biraan naagaadha bakka gololcha jiru haanaa baasu yookaan haanatti himu biraan naagaadha isiniin jaa Oromootii jaan. Kan inni isinitti raammaddu kanuma. Biraan naagaadhaa bakkuma inni jiru qofa haanaaf himu. Dhageessanii yaa silaa hoggaa inni akkasitti itti rakkisuun silaa odoonii fi baar hoggaa akkasitti isatti gartee akkasi biraan ijaarratti dalagusan silaa naa dawwalee na dhageessanii amma na biraa taa'ee isa akkasii mana naa ollaqa jechuudha. Itti na waame wallaahi osoonii fi baarichi dhaabbatuutiin isa laa rasaasa takkittiidhaan akka keessa baasee isa ajjeesaa jechuudha. Silaa gaa maaliin godha duuba? Mee maaliin godha? Silaan gartee piraan kuma jaan sanuu an silaa dhugaan itti fakkeessa yaa'u. Silaa rabbiin afaan fidee moo gololcha. Gololcha rabbiin gaaf tokko wal afaan numa fida naaf ati wal afaan numa dhufna garuu nama silaa gartee wal barbaadu tokko silaa rabbiin wal afaan fidee gammachuudhaan jaan akka mataa kiyyaatti anis jiruuti yan fadhu jechuudha. Jireenya gololcha ajjeeseetumaan ichi booda duus waa takka irra kaanneen jedhe lubbuu xiyya kana jechuudha. Gololchoot kanarra garuu baarsiifaan yoonii fi gartee kan inni bakka jiru beeku taate Oromootii sheer godhaati yookaan baarsiifaan nama kiyya komentii alaan kaaf haa gartee achi laa fudhatee na dubbisu. Bakka inni jiru wanatti hime waan inni barbaadu maallaqa taatus wama feete waa taatu baar nin kannaaf. Dhageessanii bakkuma inni jiru nagarsiifnaan isaa laan akkumatti keessumaan buusa laasila. Keessumaan buusa osumaan isan dubbifne jechuudha. Eessaa dhuftee eessaa deemtaa jireenya kiyya kana bakka lubbuu xiyya tanaa hojjibbeetiin jiraachuudhaan xiyyaa sababa gololcha waan ta'aniin hangaan gololcha ajjeesutti jireenya kiyyaa hojjibbeetiin jiraan. Dhageessanii warreen ammoo as deebitanii gololcha gootaa gololcha jettan kottaa isaa wajjin yoo isaaf toltan gaafaan anis ajjeese isaa wajjin dhuftanii natti duultan. Dhageessanii dhuftanii miilaan natti duultan jechuudha. Dhageessanii wayi silaa hoggaa
Yoo gaabaa akkasitti biraan kiyya akkasitti irra dalagusan silaa rabbiin bira na jiraachise yaa. Silaa onneeti yetanaan hin qabbana isaa mi'aawu. Onneeti yetanaan na qabbana haami silaa. Maaliin godha duuba? Bakka inni jiru silaa rabbiin nagarsiise maaliin godha? Akka nama gartee waan jaalatte takka yookaan argateettiin gammadaan jee silaa. Dhageessanii asumaan dhugaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya kanarraa arras borus angololcha barbaadutti hin jira isallee bakka inni jiru bakka inni galu bakka inni deemu qorataatiin jira jala deemeeti gaafa rabbiin garuu isaa naafii gololcha wal afaan nu fide andisuuf hin taa'u jechuudha gololcha kanarraa isa garuu yoo gartee kan na jalaa bahu na dhageessanii yoo gartee kaasni isaa hafe qofa yoo guyyaan isaa ni jiraatta jeen qofa gololcha na jalaa baha malee hafuuf hin taa'u akkatti naftuuf gololcha jechuudha gololcha akkatti naftuuf rabbi wonna agarsiisu kanarra warreen gartee komentarratti inni aanee ilma adeera saawun akka duu fedha naan jettanillee haa du'e maal fiddantu maal fiddantu haa du'u isaa maka kana godhe sababa isaatii miti ka tolaa horoo sha'u hila hangammaa cafaqamaa jiru hangammaa tumamaa jiru gololcha akkana godhe harkan hunda kanarra ayyee mucaan sun amma galgalarra ganamaa fi galgala cafaqaa jiranii. Aaneen kun if jalaa qabu obboleetti isaati. Maaliif hayyee mucaan kun yoo dees biyyatti namni waliin dhiisu. Kana hunda godhe gololchooti. Mucaan kun yoo ni fi dhukkubsatellee aaneen kun yoo siiriisan irraa hiikamte mucaa san isaan itti qabanii itti fiduu baatan biyya walitti ni fayyisan warri isaanii. Hayyee amma mucaan kunis du'arra jira. Kun halkanii guyyaa akka cafaqanii tumanii namni kun olii achi deemee ni dalagata jireenya isaanii fooyyeeffata hin fooyyeeffatu jechuudha. Kana hunda godhee gololchooti. Gololchooti garuu inninis akkasaa kana ta'umaaf ta'a. Akka hin taatus akka malee hin taatus jechuudha. Gololchooti akkatti naftuuf. Yoo ni gartee kan viidiyoo xiyyeetan argu taate sheer godhaati gololcha biraan naagaa. Hadaraan isinitti dhaammadde Oromoo dhugaa rabbii yoo feetan gololchoo biraan naagaa. Arraan tana waan gartee haalaan wanni kana nololchiise jechuudha. Kana hunda wanni nololchiise jechuudha. Gololcha silaan gololcha argadde arra kana hunda hin lolu jechuudha style. Takkaayisumaatuun na keessa baasaa takkaanumaa isa keessa baasaa jechuudha. Dhageessanii? Maaliif akkanatti nama maraachuu fayyadanis? Gololcha jettanii harramni garuu waan feete taasus feetan arrabsitanii feetan dhiiftanis harramni shaakurati namarraan gubu waan feete yoo naan jettanis isin galatoomaan isin hin jaamu waan biraa isin hin jahu. An garuu kanarraa kan hin barbaadu gololchootu gaafaan argadde ni hanti yanaa guutamte. Kanaachi achi booda waan takka hin barbaadu jechuudha. Dhageessanii? Asumaanuu garuu kanarraa kan biraa kan inni isinitti dhaammaddu biiftuulleen arraan tana naa dawwalee ture jetteeti viidiyoo takka martee gaddiiftee jirti. Kanarraa hayyee rakkoon qabu gaafa garuu inni biiftuu bira dhufe anuu akka waan harka kiyya keessa jirutti hin gammadaa jechuudha. An akka mataa kiyyaatti biiftuu bira dhufnaan akka waan inni isa argaddetti hin gammada. Hoggaan isa gartee gololcha biiftuu bira dhufe mijoon tun ammallee garaa qabdi. Kanarraa wardaadhaan wal dhabaniiti mana deemee jechuudha bakka inni jiru hin beekamne jechuudha. Kanarraa kunoo arraan tana biiftuu naa dawwalee ture kunoo jetteeti viidiyoo martee gaddiiftee inshaallah yoo isii bira dhufe akka waan gartee an harka kiyyaan qabadheetti amanaa jechuudha. Yoo inni hawaa jechuu taate biiftuulleen keessaan dawwalteeti na dhageessaa kunoo na biriidhaa hoottuu naan jettee jiru. Kanarraa asumaanuu anilleen isa jechuudha jalaa namne barbaadutti hin jira eegan kalee gartee biiftuu bira dhaqee deebi'asis kunoo ijoollee wajjin jirru jechuun deemnee barbaadu jira. Garuu gaafa gololcha rabbiin nagarsiise alhamdulillah hin jaa. Kanarraa kan itti aanu warreen gartee koomentiidhaan na arrabsitanillee warreen gartee waan feetan jedhe gololcha innis nama dhiiraati anis nama dhiiraati jechuudha. Dhageessanii? Ammoo namni tokko lafaa ka'ee arraan tana yoonii fi ilmi dhiiraa tokko dubartii takka miidhe wooti obboleettii wajjin hin dhalanne jaaniini dhugaadha. Isa san
abbaa fedhe taanaan dhiiga oromummaatiif jechuudha roorroo isaasan irraa dhorgaa jechuudha. Dhageessanii kanarraa immoo biiftuulleen gololchaan kun baay'ee takka miidhee baay'ee takka wardaalleen tumtee mana keessatti roorriftee jechuudha asiin geesse. Garuu warraan tana isiin tuni baatee jirti jechuudha alhamdulillah. Kanarraa isiillee garuu ammaaf manasi jirti. Kanarraa miyyoon tunillee garaa qabdi. Yoo rabbi laafise garuu immoo akka naafisiin wajjin waraabna keessatti an yoonni waan hin jee naa godhuu baate achi booda isa waan goonu waan hin godhu naatu beekaa waan feetan goote garuu sanii miti waan tesii qofa osoo hin ta'in an kan gartee kan hunda na lolchiise jechuudha gololcha waan inni godhe ni beektan osoon isin himuu hin ta'in guyyarraa osoon isin himuu hin ta'in ni beektanii jechuudha. Dhageessanii kanarraa asumaanu bakka baay'ee takkaan aaree kanarraa wanni na aarse maali jechuun keessan yoo maali yoo jettan silaan gartee gaa baar Sufiyaan sun hoggaa yaamusan keessaan naa dawwale arraan tana aan garaa qayyaaf qophaneesse jechuudha. Kana hunda hoggaan akkasii viidiyoo sana arguun silaa kan akkanatti musaddasatti qabu sun ana taatee jee gammadee jechuudha. Dhageessanii odoo akkana musaddasatti qabu kun ana taatee takka qofaan isa dhaa silaan akka mataa fayyatti. Dhageessanii takka qofa isa dheedin isa keessaa baasaa jechuudha. Achittiin jechuudha isa mataa isaa facaasee wallahi bakkaan jiru tana dhabamaa qaba. Gololcha isa mataa gaabaan mataa isaa facaaseen wallahi biyya tana keessan taa'u. Dhageessanii isa mataa facaafanan biyya tana keessan taa'u as biyya tana keessan dhabamu silaa rabbiin agarsiisee isa arge jechuudha. Ilkeen humna nyaadda isa misatti isaan dha'uu dhiisee. Dhageessanii kanarraa garuu asumaanu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya warreen gartee maatii keenya taatanillee baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha garuu warreen na arrabsitanillee galatoomaa isiniin ja'a an waan takka isiniin jiru kana hunda gartee akka isin na arrabse yookaan gololchooti. Dhageessanii kan kana hunda na arrabse gololchooti kan kana hunda na dubbise gololchooti kanarraa isin na arrabsitanis rakkoon qabu kanarraa hanga viidiyoo biraattiin walitti deemnutti nagaan nuuf turaan isiniin jira.